ቆራሌ Hello, C2S für Telefonatume. Ila kana balegee kanatu siin malasiisu hin argitu laale yeroo inni uffata uffatee deemu abbaa qabeenyaa weessu fakkaata uffata kanayyuu hiriyoota ofii irraa argatataa deemaa bitu ati kan hin beektu siitu siga guddaa waan asoofte sittiin fakkaatu dhimma kan keetii akka hiriyyummaa kiyyaatti sitti hime Lubbuutoo attamitti dhufte? maa kun naannoo kennaami? Akkasii? Booda yoo hojii xumurtee iddoo sanii wal agarraashi. Sigaa boofaa qoraale. Yeroo tokko dhufe. Soke. Maali Deef maal ta'uu keeti? Maal taate? Maali Lubbu maal taate? Baay'ee tokko sitti gadda. Ati namni hojii kiyyatti hin qaanofne amma maaluma argattee na jijjiirte. Deef maal taate? Inni bara abbaa keenya. Hojii siif gaafadhee akka boru seentu murtaa'eera. Amma kottu wal si barsiisa. Akkam nagaa eenyu maqaan kee? Daawutii akka isheen natti himte. Mucaa hojii barumsa digiriidhaan eebbifamee hojii qoraalee hojjetu sani ati? Cimaadha ati nama cimaadha beektaa? Jabaadhu isheen natti himteerti waa'ee kan kee. Ati nama cimaadha. Tokko tun jenne kuma hin jedhanii beektaa? Wanti hunduu xiqqaarraa kan jalqabu. Jabaatu nama cimaadha. Kanaaf an waan isiin naan jette dhagahee ati boruurraa hojii jalqabi kaampaanii keenyatti. Kana murteessinee jira. Jabaadhu ati. Nama cimtuudhaa isiin si arguu ishii. Jabaadhu. Seetoo bara hin beekne dhiifama guddaa naaf godhe. Rakkoon qabu atillee waanuma na jaalattuufi. Garuu maaliif akka faazari keessan ta'e maaf natti himte? Sapiraayizii masi godhuufi beeka sitti himne. Garuu boruurraa hojii seenuu hin danda'a. Hin dandeetta garuu hojii keetiin dadhabaa taanaan kanatu si baasa. Aara na beektaa miire. Daadii waa si himuuf ture beeku. Gaariidha mucaan ati naaf fidde baay'ee cimaa beektaa mucaa hojiidhaallee tokkoffaa ba'e kaampaanii keessatti mucaa cimaadha galatoomti. Daadii hawaasii himuu barbaadee baay'ee dhiphadhaa jiraayyuu. Yaada kee ibsadhu bililleetoo gaafa si guddisu beektaamii bilisummaadhaan akka waan yaada kee ibsattutti kan si guddisu. Kanaaf waa tokko hin sodaatin ati waa mara kooti. Kanaaf maqaallee situ naaf amaana jedhee gaafa sitti baasu ati waa mara kooti. Kanaaf waaqni nu bilisaan nu uume. Kanaaf bilisummaadhaan waan kee ibsadhu. Tole abbaa naan hin loltumii. Tole bililleetoo ani siin lolu si gorsa malee beektaa miree akkatti si guddise. Kanaafuu yaada kee bilisaan ibsadhu waa tokko hin sodaatin. Tole abbaa ammas yaada kiyya bilisummaa akka ibsadhu waan na hayyamteef galatoomne. Ani isa nan jaaladhasi abbaa manaa koo fuulduraa akka ta'uufis isa filadheera. Bililleetoo kana si dhiphiseeree anuu haadhatee jaaladhee fuudhee ati bililleentoo dhalatte. Kanaaf dhiphatin tole. Deev argitee haman danda'u osoo waan isaa haasofnu mucaa cimaadha beektaa hojiidhaanis tokkoffaadha.
waan hojjaa kanaaf na filattanii fi baay'ee tokko galatooma. Rakkoon qabu. Boru lamaan keessan na bira sarpiraayizii qabdu. Lamaan keessan sarpiraayizii addaa. Deev jabaadhu. Surprise akkamiin qopheessite? Ani beeku beeksaan Keessa gaafannaan jiraatu keessa immoo jiraatu. Guyyaa irraanfattanii ree? Halkan raftaniin boolle lamaan keessan maaluma laata? Sarpiraayiziin maal inni qopheessu maali? Jedhaa bultanii? Waa tokko ittiin himneef. Ani hin beekani. Tole egaa sarpiraayiziin keessan amma waan addaati. Deef atin kaampaanii keenya keessatti hojiidhaan cimtee tokkoffaa waan baateef kaampaaniin keenya carraa barnoota biyya alaa akka barattu haala siin keessa jira. Maal sitti fakkaata? Haara baay'ee tokko gabbadeera. Galatooma guddaatu. Deef kana qofaa miti. Bililleen an abbaa isiitti akka si jaalattuu fi abbaa manaa ofii fuulduraa si godhachuu barbaadu na himtee eeyyameeraaf. Ammas ati nama cimaadha waan taateef isiin mormine. Kanaaf Deevi nama gara deemu iddootti deemu beeku wanti afoo bahee gufachiisu hin jiru. Ati nama cimaadha. Karaan qajeelaa yookiin diriiraan konkolaachisaa cimaa nama hin taasisu beekta. Ati rakkoo hedduu keessa ceetee asiin bahu kan kee ni beekta. Kanaaf waan amma sii ta'e kanaaf waaqa kee galateeffadhu ofitti immoo gammadi. Maaliif dadhabbinni kan kee carraaqina tujaa turte kanaan si ga'ee jira. Waaqa kee galateeffadhu ofitti immoo gammadi. Karaan milkaa'inaa rakkoo keessa baasa. Kanaaf namni milkaa'uun dura dhamaatii hedduu rakkoo hedduu wanti arguuf kanaaf. Kanaaf lamaan amma ergaa ani ishiidhaa tole jedhee nama tokko taataniimtu. Nama tokko jechuun isin amma nama lama. Sammuu tokkorra sammuu lamatu caala. Kanaaf jabaadha. Dubartii cimtuu takka duubaan dhiira cimaatu jira. Dhiira cimaa tokko duubaan ammoo dubartiitu jira. Jedhama kana ni beektu. Kanaaf jabaadha. Amma lama taataniiftu. Deebi. Bilillee tiyatan argiteemi kooppii tiyatana. Laal bilillee tiyatan argiteemi kooppii tiyatana. Dhiiras dubartiis godheeti kan guddise. Kanaaf jabaadhu. Sirriitti qabadhu. Isinis nama cimtuudha. Beektuudhaas. Gaafa isin waggaa 3 geettu mana barnootaa mataatti baadheeti kan fide. Konkolaataan qabdu. Har'a garuu abbaa kaampaanii hedduuti. Kanaaf jabaadha. Nama lama taataniirtu amma immoo kolfiin kun furtuun kun tan dhaabbata tokko kan isin ittiin jiraattan qabi. Bilillee xiqqootti qabi. Furtuun kun kan konkolaataa beeksisaniiti bilillee koo. Kanaaf ittiin bashannanaa ittiinis hojjetta. Kanaaf maatii bililleetii fi maatii kee wajjinis marannee Otoosiyaadu madarkaa jetta akkorii cubbuu maaliif facaata? Otoosiyaadu madarkaa jetta akkorii cubbuu maaliif facaata? Otoosiyaadu madarkaa jetta akkorii cubbuu maaliif facaata? Yaa shakka kafalaanii.